Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan kenna kan guyyaa har'aa jalqabneetiin jira. Oduuwwan biyya keessaatiin Chaayinaan garee ogeeyyii fayyaa waraana biyyattii ergamaa waggaa tokkootiif gara Itoophiyaatti erguun dhagahamee jira. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru Doonaald Tiraamp waraanni dhiiga dhangalaasaa jiru ni dhaabsifna jechuun waadaa galuun booda sa'aatii 2 Puutiin wajjin mari'achuu isaanii kaleessa galgala dubbataniitiin turan. Hanga ammaatti garuu waraanni Raashiyaa fi Yukureen gidduutti geggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. UK, Faransaayii fi biyyoonni biraatis Israa'el irratti dhiibbaa uumuudhaan Gaazaa keessatti namoonni rakkoo beelaa fi rakkoo waraanaatiin miidhamaa jiran akka fayyaa argatan gaafachaati kan isaan jiran. Oduu biraatiin ammoo dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Gaazaa keessatti yoo xiqqaate daa'imman 14,000 ol guyyatti du'uudhaaf qophii irra waan jiraniif kana dhaabuudhaaf ammoo rakkoolee kana addunyaan guutuun gurratti qabuu qaba jechuudhaan Dr. Teedros Adhaanoom dubbataniitiin turan. Guutuu oduu kanaatii fi kanneen birootis qabannee kan isin biraan geenyu ta'a hanga dhumuraatti nu waliin akka turtanis naffeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun wajjin akka turtan asumaanis naffeerra. Chaayinaan garee ogeeyyii fayyaa waraana biyyattii ergama waggaa tokkootiif gara Itoophiyaatti erguun dhagahame. Gareen gargaarsa yaala fayyaa waraanaa bilisummaa uummata Chaayinaa PLA 11ffaadhaan tajaajila yaala waraana Itoophiyaa deeggaruun ergama waggaa tokkoo raawwachuudhaaf gara Itoophiyaatti imaluu ministeerri ittisaa Rippaabilika uummata Chaayinaa beeksise. Ministeerichi ibsa baasee kun garee ogeeyyii fayyaa waraanaa hanga ammaatti gara Itoophiyaatti ergine keessa isa ol aanaadha jechuun yoo ibsu gareen kun haakimoota waraanaa 14 kan of keessaa qabu yommuu ta'u adda durummaadhaan hospitaala sadarkaa jalqabaa yuunivarsiitii meedikaalaa waraana bilisummaa uummata Chaayinaa waliin hidhata qabu jechuun fudhatameera. Akka ministeerichi jedhutti gareen kun wal'aansa kilinikootaa, teeknooloojii wal'aansaa, bulchiinsa hospitaalaa fi deeggarsa loojistiksii dabalatee dameewwan wal'aansaa bal'aa irratti kan bobbahu yommuu ta'u, miseensonni garee kanaa hundinuu wal'aansa kilinikaa fi bulchiinsa eegumsa fayyaa irratti muuxannoo ol'aanaa warra qaban jechuudhaanis filatamaniiru. Gareen kun gara Itoophiyaa osoo hin imalin dura leenjii biyya keessaa fudhateera kan jedhamaa jirus dhagahameera. To'annoo miiraa, wal'aansa dhukkuboota ciccimoo akkasumas ittisaa fi to'annoo dhukkuboota daddarboo irratti leenjii gahaa fudhatan jechuudhaan miseensichi hubachiiseeti kan inni jiru. Kun dandeettii ergama gargaarsa yaala biyya alaa raawwachuu isaanii haalaan kan cimseedha jechuunis gabaafameera. Gareen kun magaalaa Finfinnee keessa teessoo isaa kan godhatu yommuu ta'u deeggarsa hospitaala waliigalaa humnoota ittisa Itoophiyaatiif taasisaa jiru. Itti fufuudhaan dandeettii hospitaala referaalaa addaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame gabbisuudhaaf kan gargaaru jechuun ministeerri kun beeksiseeti kan inni jiru. Tajaajila yaalaa fi fayyaa biyya keessaa guddisuudhaaf gumaacha inni godhuun bara 2015 irraa eegalee yuunivarsiitii meedikaalaa PLA ogeeyyii fayyaa waraanaa 100 ol tuutaa garaagaraa 11ffaan gara Itoophiyaatti erguu isaa ibsamee jira. Oduu biyya keessaa qabanne kan biraatiin naannoo Amaaraatti baatii 9 darban qofa keessatti albuuda Opal kiloogiraama 20 ol gabaa biyya alaatiif dhihaate jedhame. Naannoo Amaaraa yeroo ammaa kana waraana keessatti argamtu kanaan bara baajataa kana qofa keessatti ji'oottan 9 darbanitti jechuun oomishni albuuda Opal kiloogiraama 20 ol karaa gabaa giddugaleessaatiin gara gabaa biyya alaatti akka dhihaatu himeera. Oomisha albuuda Opal gabaa biyyattiitti yookaan gara biyya alaatti ergaman irraa galiin doolaara Ameerikaa miiliyoona 7.4 ol argamuu biiroo misoomaa fi qabeenya albuudaa naannichaa beeksise. Bara baajataa darbe keessa gatiin isaa kan yookaan oomisha Opaalii kanaa naannichatti oomishame karaa gabaa giddugaleessaatiin al ergii irraa argame doolaara Ameerikaa miiliyoona 2,360 akka ta'e kan gabaafame yommuu ta'u, oomisha galiitiin alattis oomishni warqee kiloogiraama 76 baankii giddugaleessaatti dhihaateera jedhameera. Naannoo Amaaraatti naannolee kuufamni Opaalii ol aanaa qaban keessaa tokko kan taate yommuu himan kun qoratamee yookaan adda bahu taatee qabeenya al ergiitiif itti fayyadama jechuunis gabaafamee jira. Saayintistoonni lafa keessa kiiloomeetira 1.5 gadi lixuudhaan waan haarawaa yookaan barbaadaa akka jiran kan himame. Wanti haarawaan barbaadamaa jiru kun ammoo hawaan maaliif akka jiraate qorachaa jiraachuu gabaafamee jira. Ameerikaa kibba Daakootaatti saayintistoonni kutaa yaalii guddaa ijaaran keessatti gaaffii guddicha saayinsii kan ta'e yommuu ta'u yeroo ammaa kana maaltu hawaa kan dachee keessa jiru barbaachise yookaan akka jiraatu godhe kan jedhus qorataa jiraachuun dubbatamaa jira. Saayintistoonni Jaapaanis garee biraa ijaaruudhaan gaaffii kanaaf deebii barbaaduu qofaa isaaniitti yaalii eegalaa jiru. Tiyooriin akkamiin hawaan akka uumame ibsu gaaffii maaltu pilaaneetota
sirnoota gaalaksii fi urjiilee jiraachise jedhu irratti yeroo ammaa kana deebii akka hin deebifneef gara fuulduraatti deebii kana argachuudhaaf qorannoo isaanii itti fufaa jiraachuu gabaasaatiin jiru. Gareen lameen paartikilootaa fi atoomoota niikuleerota garaagaraa walitti qabuudhaan irra deebiidhaan kana qorachuuf qophaa'aa akka jiranis dubbatamee jira. Gareen idil addunyaa ogeeyyii Ameerikaatiin durfamu deebii kana kan argamu lafa jalaadha jedhee kan amanu yommuu ta'u, yeroo ammaa kanatti Deep Underground kan jedhuun qophaa'anii qorannoo kana itti fufanii jiru. Saayintistoonni kun lafa keessaa asii gadee meetira 1,500 jechuunis kiloomeetira 1.5 achiis ammoo holqoota gurguddoo keessatti gadi liqanii kana qorachaa akka jiran gabaafamee jira. Saayintistoonni kana keessaa daayireektara holqoota qorannoo kanaan dura kan hojii akkanaa irratti bobba'aa turan Dr. Jaaret Heesii holqoota kanaan bataskaana saayinsii jechuunis moggaasee jira. Holqoonni qorannoo kunniin addunyaa isaan gubbaa jiran akka hin jeeqamne gochuun tolfamaniiru jechuunis gabaasaaleen garaagaraa ni akeeku. Wayita hawaan uumamuu paartikiloonnii fi yookaan ammoo wantoonni biraa uumamaniiru jechuun kan isaan amanan yommuu ta'u, tokko maatariidhaan kan urjiileen pilaanetootaa fi wanti nuti naanna'an jiru hundirraa tolfaman, inni lammaffaanis kanuma kan fakkaatanidha jechuun gabaasaalee kana keessatti eeranii jiru. Saayintistoonni Ameerikaa yeroo ammaa kana qorannoo kana fakkaatu gaggeessuu erga jalqabanii bubbulanii jiru. Gara baha fagoo irraa ammoo saayintistoonni Jaappaan galoobii akka warqee ifa fayyadamuudhaan gaafii wal fakkaatuuf deebii barbaachuu itti fufaniiru. Saayintistoonni kunniin niwutirooniiwwan adda baasuudhaaf meeshaa gargaaru kan amma dura supparkee irraa gara haayiparkeetti guddisaniiru jechuunis gabaasaaleen garaagaraa eeraa jiru. Raashiyaa fi Yukureen hatattamaan marii dhukaasa dhaabuu ni jalqabu jechuun Tiraamp dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii Raashiyaa Vilaadimeer Putiin wajjin bilbilaan yoo xiqqaate sa'aatii 2 erga dubbatanii booda Raashiyaa fi Yukureen akka dhukaasa dhaabanii fi waraanni akka xumuramuuf hatattamaan marii akka jalqaban dubbatanii jiran. Marii isaanii akka gaariitti adeemsifamuu kan ibsan Doonaald Tiraamp haala nagaa buusuu kan irratti gama lamaaniyyuu gidduu isaaniitti mari'achuun barbaachisuu dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin Tiraamp waliin dubbachuudhaan yaadni abdii guddaa qabu jiraachuus dhukaasa dhaabuu yookaan waliigaltee nagaa dhihootti waan ta'u hin fakkaatu jechuun dubbateera. Pirezidaantiin Yukureen waliin waliigaltee nagaa gara fuula duraatti taasifamuu danda'u irratti hojjechuudhaaf qophii ta'uu kan himan yommuu ta'u, Zelenskiin ammoo yeroon kun yeroo murteessaadha jechuun Ameerikaan marii kana irraa akka hin fagaanne gaafateetii kan inni jiru. Tiraamp mariin kun Putiin wajjin taasisanii turanitti marii nagaa yoom akka gaggeeffamu osoo hin dubbatin garuu mariin nagaa dhihootti ni gaggeeffama jechuun isaanii qofti gahaa akka hin taane warroonni lixaa kun dubbataa jiru. Akkasumas pirezidaantiin Raashiyaa gaafii Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa guyyoota 30 fuulduree tokko malee dhukaasa dhaabuudhaaf gaafatan ilaalchisee yaada osoo hin kennin sa'aatii 2 guutuu haasa'anii irra darbanii jiru. Zelenskiin kallattiin Tiraamp wajjin erga marii taasisanii booda fedhii Yukureen fuulduree tokko malee dhukaasa dhaabuu guutuu fudhachuudhaaf qophii tahuu irra darbanii mirkaneeffatanii akka jiran dubbatanii jiru. Yoo Moskoon kanaaf qophii hin taane ammoo qoqqobbii cimaan akka jiraatu garuu gaafataniiru. Marii bilbilaa Tiraampii fi Putiin waliin taasisaniin dura Zelenskiin murtoo Yukureen irratti kennamu kamiyyuu biyya isaaniitiin ala akka hin murtoofne akka mirkanaa'u gaafatanii jiran. Itti dabaluunis waliigaltee tahuuf deemu kana keessatti ibsi bal'aan qophaa'ee jiraachuu baatus garuu erga Raashiyaa irraa waan tokko argatanii booda mul'ata isaanii sana irratti hundaa'uudhaan qopheessuu akka danda'anis ifa godhanii jiru. Tiraamp marii isaanii booda marsariitii dhuunfaa isaanii kan ta'e Truth Social irratti akka barreessanitti Raashiyaa fi Yukureen hatattamaan marii gara dhukaasa dhaabuu fi hunda caalaa ammoo waraana kana xumuruu ni jalqabu jedhaniiru. Kana ammoo tarii marii isaanii Zelenskii beeksisuu fi yaada hooggantoota addunyaa biroo hammatu ta'uu eeraniiru. Itti dabaluunis haalli waliigaltee sanaa qaama lamaan gidduutti kan mari'atamu ta'a. Sababbiin isaa immoo isaantu bal'ina marii qaamni biraa hubachuu hin dandeenye beeka waan ta'eef jedhaniiru. Zelenskiin adeemsi kun marii sadarkaa barbaachisaa ta'e bakka buutota yookaan bakka bu'oota Ameerikaa fi Awurooppaa hirmaachisuu qabas jedhan. Ameerikaan marii fi nagaa hordofuu irraa of hin fageessine hunda keenyaaf barbaachisaadha. Sababni isaa immoo sana irraa fayyadamuun Putiin qofaa jechuun ibsaa jira. Sagantaa White House irratti haasaa taasisaniin Tiraamp Ameerikaa marii Raashiyaa fi Yukureen gidduutti taasifamuuf jaarsummaa ta'uu
ta'uu irraa akka hin fagaanne garuu yoom dhimma kana irratti akka dhiisan irratti daangaa mataa isaanii akka qabaatan ammoo dubbatanii jiru. Kanaaf jedhan Ameerikaan gahee marii irraa duubatti deebi'aa jirti jechuunis haalaniiru. Tiraamp torbaanota darban keessa dhimma marii nagahaa kana irratti jijjiiramni Mooskoo fi Kiiv lamaan irraa mul'achuu dhabuu isaatiin Ameerikaan marii kanarraa akka fagaattu irra deddeebi'anii akeekkachiisanii turan. Putiin gama isaaniitiin Raashaa yaada araaraa akka dhiheessitu pirezidaantiin Ameerikaa waliin waliigalteerra geenyeerra yookaan Yukureen waliinis waliigaltee nagahaa fuulduratti ta'uu danda'u irraa hojjechuuf qophiidha jechuun dubbateera. Yukureen Raashaan dilbata darbe haleellaa diroonii erga waraanni jalqabee isa guddaa ta'e irratti raawwachuu yoo himattu, haleellaa Raashaan raawwatte kanaanis haleellaa kaaba baha Yukureen keessatti minibaasii namoota nagahaa fe'an irratti raawwatamee namoota 9 dabalatee walumaa galatti yoo xiqqaate namoonni 10 yeroo masan lubbuu isaanii dhabuu gama Yukureeniin gabaafamee turuun ni yaadatama. Raashaanis gama isheetiin dirooniiwwan Yukureen irraa itti ergaman qolachaa jiraachuu kan himtu yommuu ta'u guyyaa tokkotti yoo xiqqaate dirooniiwwan 276 ol gara Raashaatti dhukaafamanii Raashaan garuu kana qolachuu guyyama san ibsitee turte. Dhimma yeroo ammaa Gaazaa keessatti deemaa jiru wal qabatee ammoo Gaazatti namoonni miiliyoona 2 beela'aa jiraachuu Dr. Tedros Adhanom ragaa bahanii jiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Israa'el har'a uggura gargaarsaa wayita kaasuu eegalteetti namoonni miiliyoona 2 Gaazaa keessatti beela'aa akka jiran akeekkachiisaniiru. Hoogganaan kun walgahii bakka bu'oota dhaabbata fayyaa addunyaa mara irraa walgahaniif haasawa yeroo taasisanitti uggurri Israa'el ajajni namoota buqqaasuu fi bakka gargaarsa namoomaa xiqqaachaa dhufe sirna fayyaa kan duraanuu laafee jiru kuffiseera jedheera. Qorichi daangaa irratti seenuudhaaf eegaa wayita jiranitti namoonni dhukkuboota garaagaraatti irraa ittifamuu danda'an du'aa jiru jechuu yoo dubbatan Dr. Tedros Adhanom itti dabaluudhaan asumaan bara 2023 irraa eegalee dhaabbatichi dhukkubsattoota 7,300 ol Gaazaa keessaa baasee jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti 10,000 ol kan tahan rakkoo hamaa keessa jiran jechuun dubbateetiin jira. Barreessaa ol'aanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti itti gaafatama dhimma namoomaa Tom Fletcher akka jedhanitti har'a sagantaa raadiyoo 4 jedhamu irratti gaafiif deebii taasisaniin akka dubbatetti dhiheessiin gargaarsaa isaan yoo hin geenye ta'e sa'aatii 48 qofa keessatti daa'imman Gaazaa keessa jiran 14,000 ol akka lubbuu isaanii dhaban akeekkachiiseera. Dhaabbanni UN akkamitti lakkoofsa kana akka itti argate kan gaafaman yommuu ta'u gareewwan ciccimoo lafarraa qabna jechuun deebisanii erga Israa'el uggura 711 kaaftee booda konkolaattonni gargaarsaa 5 wiixataa darbe daangaa qaxxaamuruudhaan gara Gaazaatti seenuu jalqabaniiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti gargaarsi hawaasa bira akka hin geenyes dubbatamee jira. Fletcher har'a konkolaattota fe'umsaa 100 gara Gaazaatti galchuudhaaf akka abdatan yoo himan itti dabaluudhaan gargaarsa namoomaatiin naannoo Gaazaa guutuu ni barbaachisa jechuunis dubbataniiru. Ibsa kanaan dura UK, Faransaayii fi Kaanaadaan Israa'el haala akka jijjiirtu gaafatan irratti deebii kan kennan Fletcher jecha ciccimoo jechuudhaan kan dubbatanii fi haa ta'u malee qormaanni dhugaan UN gargaarsa dabalataa argachuuf danda'uu fi akkasumas dhiisuus jedhanii dubbataniiti kan isaan jiran. UK, Faransaayii fi Kaanaadaan Israa'el Gaazatti haala akka jijjiirtu gaafachuun isaanii ammoo ni beekama. Haleellaa qilleensaa yeroo dhihoo Gaazaa irratti raawwatame kun kan dhufe osoo UK, Faransaayii fi Kaanaadaan Israa'el haala akka jijjiirtu gaafatanii jiranittidha. Keir Starmer, Emmanuel Macron fi Mark Carney ibsa waloodhaan kennaniin Israa'el haleellaa kanaan waraana haaromfame kana yoo hin dhaabnee fi dhoorkaawwan gargaarsa namoomaa irraa kaasee yoo hin kaafne deebii kanaaf tarkaanfiin qabatamaa dabalataa ni fudhanna jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Hooggantoonni kunneen Hamaas haleellaa fokkisaa gaafa onkololeessa 7 taasiseen booda namoota butee Israa'el keessaa fudhate akka gadhiisuufis gaafataniiru. Itti dabaluun yeroo hundaa Israa'eloota shororkeessummaa irraa ittisuudhaaf mirga Israa'el qabdu ni deeggarra yoo jedhan ta'us garuu amma muddamni kun ummata malee Hamaasii wajjin miti jechuunis kaahaniiti kan isaan jiran. Oduu keenya kan guyyaa har'aa xumuraatiin ammoo lammiin Biriteen tokko fiigicha saffisaa guutuu Awustiraaliyaa keessatti fiigee riikardii cabsuun dhagahameera. Atileetiin Biriteen kan obsa cimaa taheen imala dadhabsiisaa guyyoota 35 taasisuun guutuu Awustiraaliyaa keessa fiiguun riikardii addunyaa cabsuun himame. William George jedhama. Kun ganna 31 fiigicha kiiloomeetira 3,800 kan magaalaa Perth irraa magaalaa qarqara bishaanii kan taate Cottesloe Beach irraa Eebla 15 kan jalqabe yoo ta'u wiixataa waaree booda immoo bakka beekamaa Awustiraaliyaa Bond Beach jedhamu abbaan isaa maddii isaa ta'uun xumureera jechuun gabaasaaleen addunyaa garaagaraa
wal harkaa fuudhuudhaan yeroo ammaa kana gabaasaatii kan isaan jiran. Jalqaba biyya Ingilizii bakka Bedfordshire jedhamu irraa kan dhufe Joordeen guyyaa guyyaadhaan fiigicha maaraatoonii 2 fi walakkaa kan gara fageenya kiiloomeetira 100tti siquu fiigaa turuun himameera. Fiigicha maaraatoonii kan jalqabe erga haati isaa Amaandaan bara 2018tti dhukkuba kaansariitiin duute booda yoo ta'u, imala kanaanis dhaabbilee tola ooltummaa kaansarii UK, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa keessatti argamaniif maallaqa walitti qabuudhaaf kan fiigu ta'uun ni gabaafama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif walitti qabanne kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa kan hanga ammaatti isin dhageessifne kanaadha. Qaroo Miidiyaa like, share, subscribe gochuudhaan waa hila ta'a isiniin jechaa nagaatti.